Koomishiniin Turizimii Oromiyaa erga hojii eegalee ji'oota 15 akka ta'e kan ibsame damee indaastirii turizimiitiin Oromiyaan qabeenyaa fi bakkeewwan hawwata turizimii ishiin qabdu gara madda galiitti jijjiiruudhaaf hojjetamaa akka jirutu eerame. Itti aanaan itti gaafatamaa Koomishinii Turizimii Oromiyaa obbo Abiyyi Tasammaa akka ibsanitti bakkeewwan hawwata turizimii naannoo Oromiyaa misoomsuu irratti hojiileen hojjetamaa turan sadarkaa indaastiriin turizimii barbaadu kan guute miti jechuun koomishinichi maal hojjechaa akka turee fi fuuldureetti maal akeekeeraa kan jiru ibsaniiru. Kana jijjiiruudhaaf wanti hojjetamu qabu tokko maanni iddoowwan hawwata tuuristii keenya akka misooman iddoon aala garfii iddoon bultii adda addaa tajaajila adda addaa kan kennan kun babal'achuu qabu. Kan ammoo babal'isuudhaaf sadarkaa federaalaatti iddoowwan hawwata sadiif paarkii gaarreewwan Baalee, paarkii Abijaataa Shaalaatii fi Wanciidhaa fi waggaa 5 fi taaksii gibirra akka bilisa ta'an kan godhame kun abbootii qabeenyaa harkisee irratti namoonni baay'een fedhii agarsiisaa jiru. Akkasumas immoo wanti kun itti fufa marsaa lammaffaadhaaf kan itti adeeman jira. Garuu yeroo dheeraatti kan furmaata bal'aa kan inni argachuu danda'u yoo sirriitti abbootiin qabeenya dhuunfaa irratti hirmaatanidha. Sadarkaa mana hojii keenyatti kan hojjenne warri abbootii qabeenya dhuunfaa akka irratti hirmaataniif walta'iinsa mootummaadhaaf dhuunfaa kan jedhu bu'uurri seeraa tokko dhiyaate sadarkaa xiinxalaarra jira. Yeroo gabaabaa keessatti hin ragga'a jennee eegganna. Akka inni ragga'een haala ittiin wal faana mootummaan lafa dhiyeessuudhaan iddoowwan hawwata kanaa dhiyeessuudhaan haala dhiyeessisaa gabaabaa gochuudhaan biirokiraasii irraa xiqqoo bilisa gochuudhaan akka irratti dafanii abbootiin qabeenyaa misoomsan muuxannoo muummicha ministeeraa godhan sanarraa sadarkaa naannoo keenyattis replikeet goonee hojiirra oolchina. Kanaaf adeemsa dheeraa deemnee jirra. Abbootii qabeenyaa hedduu waliin isaa haasofnee namoonni baay'een fedhii isaanii agarsiisaa jiru. Baay'ee kan isaan fedhii agarsiisaa jiran iddoowwan hawwata tuurizimii beekamoo osoo hin taane iddoowwan faffagoo irra jiran gara Iluu Abbaa Booraallee dabalatee akkas gara Wallaggaallee qabatee Booranallee dabalatee irratti qabeenya isaanii investi gochuu barbaadu. Koomishiniin Turizimii kun bakkeewwan hawwata turizimii kana misoomsuudhaaf fandii turizimii walitti qabuufis karoorfateeraa kan jedhan obbo Abiyyi haala qabatamaa biyyattii keessa jiru waliin wal qabatee baay'inni daawwattootaa biyya alaarraa gara biyya keessaa dhufan lakkoofsaan hir'isuus eeraniiru. Obbo Abiyyi itti dabaluudhaan xiyyeeffannoo guddaan Koomishinii Turizimii Oromiyaa baay'ina daawwattoota biyya keessaa irratti hojjechuu akka ta'es eerani. Akkuma beekamu nageenyi indaastirii turizimii kana tasgabbeessuudhaaf murteessaadha. Yeroo ammaa kana sadarkaa haalli biyya keenya irra jiru beekna. Labsiin yeroo muddamaas ba'ee jira. Bifa waraanaatiin wanti gaggeeffamaa jiru jira. Haa ta'u iyyuu malee wanti gaggeeffamaa jiru kun aadaa mootummaan itti qabatee jiru yeroo gabaabaatti dhuma jennee abdii qabna. Ina mannasi kun yeroo dhimmi labsii yeroo muddamaatii fi lolaan wal qabatu turistootni idil addunyaa yeroo baay'ee wanta kana sodaachuudhaaf irraa dhiyeessuutu jira. I think wanti kun yeroo gabaabaatti yeroo gabaabaadhaas waggaa lamaan kanaas xiqqoo haalli dhangala'eessi turistii idil addunyaa xiqqaachaa jira. Fuulda duratti nageenyi indaastirii turizimii kanaa kan inni mirkanaa'u lolli dhibeedhaaf lolli jiraatu hin ta'in waa lamatu jira. Tokkoffaa hundeen indaastirii turizimii biyya keenyaatti hin jijjiiru turistii biyya keessaati. Isaan irratti hojjechaa jirra. Waan bal'aa jijjiirama guddaatu immoo jira. Inni lammataamu maalodha bu'uura itti fayyadama hawaasa sadarkaa gadii babal'isuudha. Kana lamaan irratti yoo hojjenne yeroo gabaabaa keessatti furmaata gaarii hin dhufa jennee abdanna. Bifa kanaanis koomishiniin kun hojjetaa jira jechuudha. Rakkoowwan nageenyaa amma biyyattii mudatanii jiran yeroo dhiyootti ni furamaa abdii jedhuun qabaa kan jedhan hoogganaan kun hojiiwwan bakkeewwan hawwata turizimii beeksisuu fi misoomsuun hojii ijoo irratti hojjetamaa jiru ta'us eeraniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.